Jira jirtuu daawwattoota hordoftoota keenya kunneen ONN irraa kan isinii darbuu gaafa kamisaa sagantaa keenya kan gaaddisa dimokiraasiiti. Har'a kan qabannee dhiyaanne aniif waa'ee likkoo baay'iluu nachuu jechuudha. Lama taanee mata dureensa Haacaaluu Hundeessaa jedha. Waa'ee Haacaaluu haasa'uuf deemnaa jechuudha. Marree hanga xumuraatti waliin turan affeerraa keenyadha ni deebina. Baay'ee bagana nafte. Baay'ee das bagana ganna eegde. Sagantaan kun yaadannoo Haacaaluudhaaf kan qopheessinudha. Uummanni Oromoo waggaa waggaan yaadachaa waggaa 5 gaheera. Haacaaluun erga ajjeefamee waggaa 5 amma dhiyeenya kana faawundeeshiniinsaa gaaddisa faawundeeshiniisaa jalatti Oromoon Finfinnee keessatti wal gabee yaadataniiru. Waggaa arfaffaasa. Inni kaan immoo laphee isaa keessatti yeroo hundumaa warri yaadataa jiran miliinota. Garuu waggaatti walitti dhufaniitu yaadatu. Gaafa waxabajjii inni itti ajjeefame keessa jechuudha. Adoolessa 29 kan inni yaadatame 2025 baranaa yeroo arfaffaadhaaf yaadatame. Mee Haacaaluu ta'uu ibsedhanii akkamitti ibsitan booda dhufa? Hayyee akkuma tikaaste Haacaaluun kan yaadatamu torban Haacaaluu kan yaadannoo waggaan osoo hin taane jalqabumayyuu Haacaaluun erga gaafa ajjeefame uummata Oromoo biratti laphee uummata Oromoo keessaa hin banne Haacaaluun sanaaf waa'ee yaadannoo isaa irraa siquu barbaadeni akkuma tikaaste Haacaaluun nama tokko miti nama tokko qofaan bakka bu'u miti. Yerootti uummanni Oromoo sagalee dhabee uummata Oromoof sagalee ta'ee adda isaa rasaasa diinaaf laatee waan jedhu jedhee waltajjii irraa yerootti bu'uudha. Haacaaluun anaafi maali yoo jette anaafi goota jaarraa 21ffaa kana keessa takka barbaadamee argamuu hin dandeenye ture. Haa ta'uti Haacaaluun artistii qofa miti yookaan immoo nama aartii sirbituu weellisaa qofa miti. Haacaaluun uummata Oromoo biratti kan itti uummanni Oromoo itti dhaadatu meeshaa itti dhaadatu meeshaa ittiin boonu akka meeshaatti illee fayyadame Haacaaluun gootummaa isaatiin kan uummanni Oromoo itti boonudha. Kanaaf Haacaaluun mallattoo guca qabsaa'ota keessumaa weellistoota Oromoo kan kanaan dura wareegamanii fi kan amma lubbuun jiraniiti yoo jedhanaaf Haacaaluu akkasitti ibsuu nan danda'a dassu. Galatoomii dhugumaa keetti baay'iluu tuqxeetta gaariidha. Haacaaluun dhuguma nama tokko miti. Waan hedduuf keessaa qaba. Haacaaluun namni akka Haacaaluu kana yookaan waggaa kitila tokko yookaan immoo waggaa 150 yookaan waggaa 50 keessatti dhalatu goonni akkasii. Namni hundumaan guutuu ta'e gootadha. Akka goota hoggaansiin jedhu gootuma qabsaa Oromoo kan mirga Oromoodhaaf qabsaa'udha. Qabsaa immoo kan onnee guutuuti. Kan ijee sodaan guunneen sodaan beekne. Dhugaa dubbatee dhugaaf falmatee kan hin dheessine. Diina kan fagaanne diinuma fuuldura dhaabbatee kan dhugaa himee falmuu fi kanaaf ragaan immoo isa gola milineemiitti ta'edha. Bara wayyaaneen nama nyaataan Oppiidoo faana aangura turan sana fuulduruma isaaniitti gadi bahee hacuuccaan Oromoon keessa jiru sodaa tokko malee galma sana keessaa magaalattii keessatti ka wayyaanee guutee jiru sana Uggaa inni gaaffii Oromoo dhukaasee dubbatu warri kaan alas taa'ee keessas mucaa kanan ajjeesu jedhanii sodaataa ture. Inni akka nan du'aa na gadhiisu hin jenne. Inni nan du'aa Oromoo fedheen du'aa jedhee isa duraan hidhamu caalaayyuu du'aaf qopheessee gaa sana dhaqe. Akka warra kaanis artistoota warra kaanii baqatee biyyaan baane goota onnee barbadaatti tokko. Lammaffaa nama dandeetti addaa qabu sun jedhsiisu kan biraan immoo gara laafessadha namummaa qaba.
ijoollee baadiyyaarraa dhufanii ol bahan ni gargaaraa artistoota kanaa. Nama beelee fi nama rakkate biraa nafuu. Fakkeenyaaf waggaa Oromoonni naannoo Sumaalee keessaa buqqa'an kan dafee qaqqabe isadha. Jikaa tokko warra qaqqabe keessaa. Gara laafessadha. Nama baadiyyaarraa dhufee bakka qubsumaa dhabee nama fedhii aartii weellisuu qabu garuu immoo walaloo fi yaadaloo rakkatuuf toluma kenna. Nama jajjabeessa baay'ee. Kabiraa amala inni gootummaa inni qabu tokko mirga namaaf baabsa. Mirga namaaf falma. Aartistii qofa miti. Qabsaa mirga namaatillee. Qabsaa bilisummaa Oromootillee. Kabiraa immoo dandeettii addaa inni qabu tokko walaloos yaadaloos sagalee soloo faana kenneeraaf waaqni. Umurii gabaabduu isaa kanatti qohetti inni namaaf jiraate kanaaf nama Oromoon waggaa 100 keessatti nama akkasaa argate hin beeku jennee nama dandeettii akkasii qabuun argamu. Kanaaf Hacaaluun gootadha. Qabsaa mirga namaati, qabsaa bilisummaati, qabsaa gargaaraa namaati. Kanaaf Hacaaluun kana. Kanaaf Hacaaluu yaadachiisuun maaliif barbaachisee? Nu warree waggaa yaadatamu namoonni gariin immoo akkamatti barana ibsaa jiranii kan jedhu muusaatti dabareedhaani. Mee Hacaaluu fi fakkaatota isaa yaadachuun maaliif barbaachisa? Akkumatti kaaste impaayera biyyattii kana keessatti Hacaaluu malee qabsaa'onni Oromoo kuma meeqatti lakkaa'aman uummata kanaaf jecha wareegamaniiru. Dhugaan isaanii baramee barbaadamee hin argatamne kaan dhugaatu jalaa dhokate. Dhugaanis argame namni gaafatama fudhatu hin jiru sirna impaayera Itoophiyaa kana keessatti amma ammaatti. Impaayerri kun gootota ilmaan Oromoo hedduu galaafatte desu. Hedduu nyaatte garuu hin sifooftu. Wanti nama dhibu sifan godhattu. Kanaaf Hacaaluu qofa osoo hin taane qaalii Oromoo jajjaboo hedduu galaafatteetti. Haa ta'uuti kanaan dura yeroo baay'ee waltajjii fi sagantaa biraa irratti yeroo anaafatti akka wal falminus yookaan immoo waliin haasofnu. Kanaaf sirna impaayera kanaa keessatti Oromoon dhugaa dhabe. Kanaafis nagaa hin qabdu impaayerri kun kan jedhu. Sigalee impaayerri afaan qawween ijaaramte immoo yoomiyyuu dhugaa sabaa nyaattee hin tasgabbooftu. Kana wal qabatee kan Hacaaluu kanas ajjeefamuu Hacaaluu wal qabatee haasaa adda addaatu taasifamaa tura. Gama mootummaa biyya bulchaa jiruunis gama jaallattootaa fi leellistoota Hacaaluu gama maatii gama hiriyoota Hacaaluu yaadonni adda addaa ka'aati ture. Kan nama dhibu dhugaan Hacaaluu hagaarraatti hin argamne. Wanti nama dinqu Hacaaluun dhugaan isaa hin baane. Hacaaluutu nu biraa darbe. Warri Hacaaluu nyaatanis warri Hacaaluuf gaddanis asuma keessa jiru ammaatti lubbuumaan ilaalaa jirra garuu dhugaa Hacaaluutu dhibame. Ta'us ammoo Hacaaluun du'e jennee seenaa Hacaaluu ol kaasuuf dhaloonni kun immoo waan adda addaan isaa yaadata. Fakkeenyaaf hojiin akkumatti kaaste hojii Hacaaluun hojjetaa ture. Fakkeenya godhachuun hawaasa keessatti hojii tola ooltummaa irratti Hacaaluun aartii irratti dhaloota kana sadarkaatti aanutti ceesisuuf gahee inni hojjete. Isa faana isaa bu'ee fakkeenya Hacaaluutiif dhaloonni akka hojjetuuf irratti hojjetamaa jira kun waan gaariidha. Haa ta'uuti yaadonni adda addaa immoo ni jiru. Hacaaluun duuti Hacaaluu du'a siyaasaati yookaan ammoo afaan Ingiliffaan political assassination namoonni jedhanii haasaanis jiru. Inni kun akka tokkotti ilaala des waan tokko nan siibsa. Hacaaluu kan ajjeesises sabuma tokko keessaati kan jedhanii asii falman jiru. Hacaaluu kan ajjeesee qaama biraadha kan jedhee qaamni tokko immoo qaama biraatti kan hirkachiisus jira. Hacaaluu beekaa ajjeesee kan jedhee du'a Hacaaluu irratti yaada kennu jira. Adeemsa kana keessatti ani maal hubatte yoo naan jette tokko dhugaa Hacaaluu dhoksuuf adeemsa adeemamu kan shira taasifamu. Warri akka jedhu hunduu itti gaafatamuudha. Ati mana Hacaaluu Hundeessaa Faantuu Damissoo maal jette beektaa?
warra Haacaaluu abeluutu ajjeesise yookaan immoo abeluutu harka keessaa qaba jedhan hundumtuu harka keessaa qabu jedhan. Maaliif dhugaa Haacaaluu dhoksuuf adeemsa baay'eetu deemamaa jira. Inni kaanii ilmaayyuu dhiyeenya kana wanti argaa jiru miseensa Koongirensii Federaalaa Oromoo ka ture duraan obbo Nageessoo Oddoo Duubee kan jedhamu tokko. Isaanii beektaa ta'e isaanii waa'ee du'aa artist Haacaaluu Hundeessaa irratti waa katabu. Jawaar Mohammeditu waraqaan anaaf sirba yookiin wallee naaf barreessi jedhee jennaani Haacaaluun gatii dideef Haacaaluutiin ajjeesisiise kan jedhuuf fuula viidiyoo hawaasummaa isaanii irratti maxxansaniiru. Sanaaf Jawaar Mohammedis karmaaf miidiyaa hawaasummaa isaanii dibdeebii isa isaan jedhan sana faarsee bultoonni akka waananii maqaa Haacaaluu wallee naa baasuu dide maqaa kootti akka waan san ajjeesiseetti kaasanii haasa'aa jiru. Ka jedhu hundillee kaasee jira. Maal siin jechuu barbaadeni walitti quba qaqqabsiisuu kana keessa Haacaaluu qofa miti dhugaa Haacaaluu fi Haacaaluu kan fakkaatanii uummata isaaniif wareegaman dhabaa jira. Akkan arganne taasifamaa jira. Kanaaf wal falmii yookaan immoo yaadonni gama Haacaaluutiin yaada kakka'an kun guddoo nama rifaasisa. Silaatii firris diinni sin bu'aa baay'ee kan amma kanumti amma si dhibu inni kaleessa Haacaaluu arrabsaa tures inni kaleessa Haacaaluu jajjaatus wal qixa bu'a. Namni Haacaaluu ajjeesses as keessa maaltu beeka wal qixa bu'a ta'a. Siigale soo dubbii nama maalirra jirti dhugaa saba kanaa argisiisuu caalaa akkaataa itti namni yookaan immoo gootni Oromoo tokko du'ee isa booda dhugaansaa ukkaamamuu irratti hojjetame yeroo baay'ee. Kun barbaachisaa miti. An akka kootti qaamni abbaan fedhii dhufe yoo haa ta'u namni nagaa namni ilaalcha siyaasaaf isaa ta'u beekamtiisiif isaa ta'u namni eenyu abaluunu biyya kana keessatti sababa namummaa isaatiin du'uu hin qabu ajjeefamuu hin qabu ajjeefame immoo dhugaansaa dhokachuun irra hin jiraatu. Waggaa 5 yoo xiqqaate gaa waggaa 4 olii miti reemma kan Haacaaluun ajjeefame. Waggaa 5 kana keessatti faarzar mootummaanis maal deemeera. Kan teessee qorachuu dandeesse ilaaluu dandeessa. Adeemsa Haacaaluu dhugaa baasisuu keessa dhugaa Haacaaluu arguu keessatti mootummaan maal ifa godhe. Jaarmiyaaleen mirga namummaa baabsan qorannoo Haacaaluu kana maalirra geessisan. Asirratti dubbii kee dammaan qabee mootummaan deemeera jedhee namoota isaaf shakkaman mana murtiitti dhiyeessee itti murtaa'ee mana hidhaa keessa kan jiru jira. Mootummaan homaan goone jechuun dandeessu. Kan qabeera jedhee shakkamaadha jedhee hidhamanii 3 turanii amma tokkomoo meeqam itti murtaa'ee mana hidhaa kan jiru jira. Hammam dhugaadhaaf sobasaa isa yeroo tiika. Malee mootummaan homaan goone. Jechuun isaan jenne bara. Mee haa ta'u mee tole. Yaaduma kee kana irratti gaafi waa'ee dhiyeesse. Mootummaan ni shakke. Amma murtaa'e. Shakke mana hidhaa geesse qorannoo irratti adeemsise murteetti kenne jira. Kun dhugaadha. Xilayee yaami sanu maal mootummaanis ibseeraa miira. Kan faana jirti jedhamee shakkamtee to'annoo jira seeraa jala ooltee isa booda immoo bilisa jedhamte kabaate ni jirti. Isa dhagaan uummanni iyyuu quuqqeffate haasa'u. Kanaafi dhugaan Haacaaluu amma argame hoo namni gurbaa Xilayee yaamii masaniyyuu ajjeesise yookaan murtee mootummaan kenne kuni dhugaa Haacaaluu galche. Ilammani kanan siin jedhe anan sii kaase mootummaanii maal godhee sati jettu sanaafi hammani deemensi yaadachiise malee murteen kenname sun sirrii miti yookaan namichi dhajjeeseera dhuguma yookaan hin dhajjeesne mucayyoon sun maa biraa haftiin ammayyuu gaaffii uummata keessa jirudha. Garuu mootummaan homa tokkoon goone sati jetteefidha mootummaan kana deemeera intalli immoo baateetti namni hundummoo kan gaaffii kaasu isheen akkamittiini ka jedhu sana hawaasa keessa jiru. Inni sirriidha mootummaan hojiin hojjenne jechuu kiyyaa miti. Mootummaa malee bardassu jaarmiyaaleen idil addunyaa dhimmoota adda addaa irratti qoratan biyya kana keessa jiru.
Dimookiraasii dhimma namoomaa yakka irratti kan hojjetan. Mee Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa qorannoowwan adeemsee namoota jajjaboo biyya kana keessatti keessumaa namoota biyya kana keessatti barbaachisoo fi mataa ta'an yeroo ajjeefaman yeroo du'an yookaan yeroo bakkaa dhabamsiifamanii namoota Haacaaluu kanaaf mee qorannoo gadi fagoo inni hin jiru gadi fagoo ta'uu danda'e surumayyuu yaalamne iyyuu injiinar Sanyoo Simmanyoon ajjeefame jedhamee Batteenis ajjeefame jedhamee aadaa keessa hin jiru aadaa siyaasaa biyya kanaa keessa hin jiru. So kana adeemsi kun hundumtuu adeemsa dhugaa dhoksuutii nan siin jedhe kanaaf malee waan callisuun takka bar dhugaa dhoksuudha beek mitiire. An akka kiyyatti akkasuma otoo beektu yookiin otoo hin beekiinis gaafatama sirra jiru waa'ee koof dirqama hin qorattu taanaan yookaan immoo hin beektu taanaan yookaan immoo dhimmichatti xiyyeeffannoo naan kennitu taanaan baranaan akkana ajjeestetti ni ilaaluureen yookiin immoo anarraa akka dantaan qabdeetti ni ilaaluun. Fedhii dhabuu ta'uu ni mala sodaan jiraachuu ni mala maal adda waan adda maaliif akka isaan hin qoranne dhaabbileen mirga namaa hin beeku. Garuu biyya kana keessatti dhaabbilee mirga namaa abbaabsan gadi bu'anii yoggaa qoratanii nama keettuu dhukaanfame ajjeefame badee akka hawaasaatti naannoo lolli jiruu fi nama buqqaanii warra jedhan irraa kan hafe namoota fiigarii ta'anii qoratanii yoggaa gadi baasan aadaa biyya kanaa hin taane kana isaantu ofirraa deebisuu qabu maaliif kan goone yaada kee fudhatteet galatoomii gaaffiin ani kaase maaliif kabajuun barbaachisee yaadni immoo kabajamuu isaa irratti maaltu jedhama jedhu tuttuqteetta bareedaa kaafte ani amma kabajuun hin barbaachisuuf Haacaaluu gootota Oromoof wareegaman qaqqaalii baay'ee qaba Oromoo achi keessaa tokko Haacaaluudha. Ati goota kee yaadattu taanaan immoo bakka hin kennituu fi taanaan goonni siin dhalatu. Oromoo siin kabaju. Eegaa goota kee siif wareegame Haacaaluun immoo wareegamne illee ajjeefame waan ta'eef Haacaaluun tarree goototaa keessa jira goota guyyaa goototaa hoggaa yaadannu Haacaaluun achi keessa jira jechuudha. Goota kee kan lubbuun darbe siif jedhee wareegame sana hoggaa yoo yaadachuu baatte kan biraan uummatichaa maaliif hin qabsaa'edha hin bahu. Kanaaf kan warra wareegame sanaaf bakka kennitee kan boruu siif jedhee wareegamuufis immoo akka isaan abdii godhatan onnee godhatan ummatichi akkasitti na yaadatan illee jedhanii akka isaan dhalatan akka gadi bahan si taasisa haamlee ta'a jechuudha. Haacaaluun bu'aa qabsooti. Haacaaluun bu'aa qabsoo wareegama eebbisaa addunyaa fa'iiti. Bu'aa qabsoo wareegama jireenyaa fa'iiti. Jireenya ayyaanaafa. Bu'aa qabsoo wareegamtoota aartistootaa kanaan dura aarsaa kaffalanii kan biyyaa bahanis jireenya dadhabanii kan aarsaa kaffalanii achi buuteen isaanii wallaalame akka jireenyaafa kan ajjeefame immoo erga ajjeesanii booda konkolaataatti hidhanii lafarra harkisan Finfinnee keessa eebbisaa addunyaa faatu isa dhalche. Kanaaf hoggaa jireenya hoggaa wanni yaadannu Haacaaluu yaadannu eebbisaa keessaa yaadata jechuudha namni. Jireenyaafaa keessaa yaadata. Hoggaa isaa yaadatan daadhii galaanfaatu keessaa yaadatama. Hoggaa inni yaadatamu Yoosef faatu yaadatama. Yoosef Gammachuu fa'a. Maaramee Harqaa faatu yaadatama. Kanaafi otoo eebbisaa kabajuu baate otoo eebbisaa namni yaadatuu baate Haacaaluunis tarii akkas ta'uu dhiisuu ni malata gootummaan margate kana akkatti inni ajjeefamee fi gumaacha inni qabsoo Oromoodhaaf godhaa ture eebbisaan umurii ijoollummaa bareedaa kanatti akkatti inni reeffisaa immoo ta'e magaalaa Finfinnee keessatti gara jabinaan Haacaaluu xiiqitti hore akka innis qabsaa'ee wareegamuu barbaadu taasise onnee isaa keessatti. Kanaaf Haacaaluu yaadachuun gootota warra kanaan dura wareegames yaadachuudha warri kaanis bura fuulduraattis gootonni akka dhalatu taasisuudhaafi. Haacaaluun eenyuun du'ee namni jedhee qabatamaadhaan beeku hin jiru. Qorannoon hin godhamne. Dhugaan Haacaaluu akka lamatti ta'a akkuma jette. Maatiinsaa, haatisaa, obbolaansaa, haati manaasaa dhugaan Haacaaluu dhokateeraa hin baanee hin argamnee jedhanii fattaasa'u.
Hawaasni bal'aanis lafarrattis sabaa himaarrattis dhugaan Hacaaluun baanee jedha. Gama tokkoon. Gama biraatiin immoo Hacaaluun dhugaansaa argameera nama akkas taasise ergama shanee fudhatee abaluutu ajjeese jedhamee ogumanni ajjeefame sana namoota 3 qabeera jedhee mootummaan qabee ture mana hidhaa keessa turanii dhumarratti nama tokko natti fakkaata Xilayaamii isa ajjeese jedhamee manni murteetti kannee karchallee wanni jira. Qilinxoomoo qaalletti jira. Amma gara murtaa'e qaalletti jira. Achi jira. Mootummaan gumaa baaseera jedheera jechuudha. Garuu dhugaasaa inni mootummaanis jedhu dhugaa haa ta'uu sobaa ta'uu adeemsa keessa gaafa haalli darbee dhugaan qaama wallabaatiin qoratame yookaan kan mootummaan jedhe kun dhugaa ta'ee argama yookaan immoo soba ta'a. Yoo mootummaan jedhe dhugaa gumaa baaseera jedhe dhugaa ta'e dhugaa qabaachuudha mootummaan dhuguma hojjeteera. Yoo immoo qorannoo wallabaatiin barri darbee dhugaan Hacaaluu immoo kan biraa akka biraatti argame mootummaan sobeeraa jedhama. Kanaaf yeroo gaafata. Kanas ta'e sana dhugaan Hacaaluu hin badiin. Maatiisaas kan jedhan dhugaan Hacaaluu hin badiin nuuf hin baanee jedhu. Inni shakkii morumee akkuma tette gurbaan sun hidhamee mucayyoon biratti argamte jedhamte maaliif gadhiifamteen gaaffii maatiiti gaaffii uummata bal'aati. Hacaaluun yeroo hundumaa laphee uummataa keessa jira. Yeroo hundumaa yaadatama. Yeroo maraa uummata bal'aa keessatti jaalalaaf kabaja kaatee deemeera. Oggaa barana isa yaadatan akkuma ati jettee yaadota adda addaatu gadi bahe. Warri garaaraa buuhanii manqaraaranii bakkuma jiranitti laphee isaanii keessaa buuhanii yaadatan jiru. Warri immoo qaamaan argamanii hoteela Skylight'itti argamanii kabajatanis jiru. Maayyuu barana waggaa kabajamoo akka bara darbee faa waggaa lama kanaafaa miti. Kanaan dura wayyaa na agarsiisii wayii qullaa faa faashinii faa uffatanii dhufanii akka wanni tokko ta'aa ture. Kan baranaa wayyaa qabiyyee badhaasaa keessa hin gallu. Garuu gochi godhame isa yaadachuudhaaf baay'ee bareedaadha. Namoonni yaada kennan warra achitti arganii yaada kennanii argamaniiru kabaja isaanii malaa warri bakka taa'anii biyya alaas biyya keessa jiranii gaddanii yaadatanis waan gaariidha godhanii warri garuu kan si gaddisiisu yaadota kennaman keessa sabaa himaa irratti warri wayita inni ajjeefame 2020 sana gadi baanii badaa hin dubbanne hin balaaleffanne har'a oggaa isaanii garmalee afarsanii goota maalii jedhantu baay'atanii oggaa kana. Gariin immoo akkuma ati jette dubbii Hacaaluun lubbuun hin jiru gadi bahee ka'ee ofirraan falmatu yookaan yaada baluu sirriidha yaada baluu sirrii miti dogongoraadha jedhee akka oggaa lubbuun jiruutti falmatu onnee gootichi sun hin jiru har'a waan ta'eef isatti oggaa quba qabaniif waan inni kana godheera kana jedheera akkas abaluun akkas godheera isa jedhamu kana cubbuudha. Hacaaluun bahee falmachuu hin danda'u. Kanaaf bakka inni hin jirretti kanatu ta'ee kana godhaniini kana godhame inni sun inni yoo godhames jiraate kaasuun nama lubbuudhaan hin jirretti yakkadha. Akka bakka dhalootaattis ofitti qabachuun tokko jira afarsuun kuni Hacaaluun ganda miti. Hacaaluun Oromiyaa guutuudha. Hacaaluun amantaaf hin duune gandaaf hin duune qabsaa mirga sabaati. Qabsaa dhugaati goota Oromoo hundumaati. Gaafa inni du'e golee Oromiyaa hundumatu goolame bara. Kanaaf waan akkas akkanii kunis barana mul'ateera. Kanaaf ani warri jirra jedhanii otoo maqaa isaa kakkaasuu baatanii yoo amma maqaa Facebook irra barreessanii dubbii waan gochuurra yoo dhugumaa Hacaaluu jaalatu ta'e faawundeeshinii isaatti gumaachuu beekumsaan qarshiidhaan akkanitti fufiisa qabaatu maqaan isaa. Kabiraan immoo magaalaa Finfinnee keessatti ijaaramaa jedhamee ture siidaansaa. Karaanis babbahamaa jedhamee ture. Beeree siidaansa inni karaa siidaasitti dhaabamne jedhame tokko. Hin jiru. Isa hojjechuu. Oromiyaa keessa bakka tokko tarii jiraata waan tokko. Suuraan isaa Amboo Yuunivarsiitii waan bareedaa godhe. Dooktorichi galata guddaa qaba. Dooktar Taaddasaa Amantee gootannis. Goota yaadachuun gootummaadha. Goota keessattuu kabajatee guddifata. Akkasuma
magaalaa Finfinnee keessatti maaf hin godhamneef yoo hin gaddama ta'e jechuudha. Ka biraa maatii isaa bira dhaabbachuu ijoollee isaa abbaa hin qabne kana guddisuu haadha ijoollee jajjabeessuu kun umurii ishee guutuu wayyuu gurraacha uffatti. Keessi ishees akkasuma gadda. Keessi ishee akkasuma coba. Kanaaf afaaniin otoo hin taane hunduu waan qabuun maatii isaa bira dhaabbachuu faawundeeshinii isaa jabeessuu ikiraan isaallee akka inni gammadu boqotu fudhatu sammuma keefiyyuu kana godheera jettee akkatti gammadduuf hunduu waan danda'e otoo godhee amma waan hin jirreef waan ta'eef waan hin taane walitti babarreessanii nama lubbuun hin jirre goota otoo jiraate inni sun akka ofirraa deebisu beeka. Irratti babarreessanii wal falmanii maal saaxiluuf deemuurra otoo isaa achumatti dhiisanii faawundeeshinii isaa gargaaru maatii isaa gargaaru ijoolleen akka barattu gochuu. Ammoo asirratti dubbii keedammaan qabe malee dasu waan amma fuula miidiyaa hawaasummaa kanarratti jettee walitti barreessan Hacaaluun ilma akkumatti jettu kana bor ijoolleen Hacaaluu jiru guddatanii rakkoo xiinsammuu isaanii irratti dhiibbaa uumuu danda'a. Lammaffaa kana jechuun walitti nama naquudha iyyuu. Akkumatti jette sumunii tokko Hacaaluuf yookaan faawundeeshinii Hacaaluu hundaa'eef kontribuushinii yookaan immoo waa tokko hirmaannaa kan hin qabne akka waan Hacaaluun isa qofaaf aantee ta'etti isa tokko irratti yeroo farraju yookaan yeroo dubbii baballeessu tarii maatiin Hacaaluu maal keessa jiru har'a. Akkamitti hubatu? Saanuu yaada isaanii ibsachuu hin dandeenya. Otoon hubatiin dura maatiin maalirra jira? Beekuu erga ta'ee immoo maaf abbaan jeeseen baasa? Isaa mammaan dubbiin dubbadhu malee ani malee. Inni akkasii kun jireenya namaa jeequudha. Akkumatti kaasti dubartiin kun dubartii hedduu gaddaan lapheen cabedha. Qaamni qalbiin ishee garmalee gadi bu'eera. Silaati otoo ta'ee bira ta'anii jajjabeessu yookaan immoo waan Hacaaluu Hundeessaan aantummaa uummataaf agarsiise namni kun immoo maatii Hacaaluu Hundeessaa bira. Hacaaluun kan Oromooti jedhanii ijoollee isaa guddisuu haadha manaa isaa jajjabeessuudha. Amma feesbuuk irratti barreessanii ekeraa isaallee akka inni gaddu gochuun hin barbaachisu. Ka biraa immoo Hacaaluun nama hedduu gargaaraa ture jedheera miti karaa muuziqaatiin iyyuu aartiidhaan maaliin faayinaansii qofa iyyuu miti. Amma kan inni kenneefii sanas haa ta'uu kan inni qopheessaa ture sanas haa ta'uu amma YouTube fi Facebook irra TikTok irra baay'ee jira kana Hacaaluu godhu sagalee isaatiin. Innis amma gariin tarii jaalalaaf godhan ta'a. Gariin immoo hammeenyaan godhuu danda'a. Maaliif amma daldalatu maatii beeksifatee ayyama fudhatee yoo maatii isaa ayyamsiiseera haadha manaa. Nan baasa na ayyamta. Galii achirraa argamu laayikiif sheerii irraatiin maallaqni argamu jira miti ree isa immoo kennaa maatiidhaaf yookaan faawundeeshinii sanaaf. Dogoggorota guddaatu hojjetamaa jira. Akkuma inni du'eenis namoonni baay'een itti daldalataniiru jedhamee himatamaa ture. Kanaaf amalli akkasii tokko gaarii miti yaa Oromoo. Amalli akkasii tokko gaarii miti. Wal gargaaruun yoo dhuguma garaadhaan jaalatu ta'e maatii isaa fi ijoollee isaa fi faawundeeshinii sana gargaaraa. Maqaa wal balleessuu fi ufitti wanni gochuun bareedu Oromoo irraa jira jedhudha. Kanaaf qophii keenya irraa yaadannoo Hacaaluu Hundeessaa jennee kan qabanne kanumaan xumura baayu. Daawwattoota hordoftoota keenya qophii keenya irraa kanumaan xumurre irraa jenne irraa Andassoo Duulaa fi Baay'iluu Naccooti.